Furmaatee dhaggeessi isiin haa kaayattu isii fi caalaan haa waliin maraatanii naan jette. Nama sanitti himte akkas jettee. Nama santu dhufee siin jee waan tana sikkan. Akkas naan jee. Malee ani naaf isiin waliin agarre. Duubaate ammoo obboleettiiteetiif yaaddemoo lubbuutee tanaaf yaaddemoo furmaateef yaaddemoo caalaaf yaaddemoo ijoollee saniif yaaddemoo eenyuuf yaadde bikka tana waan kana seenuun kee yoon obboleettuma xiyya san harkadde jeeti kaniin kana. Obboleettiiteef ifa kana baasuutan jedhee haa dalagu. Wanni si dalagu jirus obboleettuma baasuu fi jawaadee baasuudhaaf himi lubbuuta nyee baasuudhaaf amartiin tun tafurmaateef qophooti daawwattoota fi hordoftoota keenya akkuma isin agartan laaltanii hamartii furmaateef caalaaf geessaa. Furmaateef waan duuba jiraachuu dhiiroo isaanii hojii wal quba qabaayii shakkii waan qabduufi namatti ergitee dura waan siisaniin tuuta isa. Amma gana isa qunnamuu ta'e silaa isin. Gara qunnamuu. Baallama sa'a lamarra qaban. Kannaniimi. Sa'a lamarra baallama qaban. Ayyee sa'a lameen ta'e san akkattiin fashalee garte. Sa'a lamaan ta'e san silaa geesse har'a waan simu daldala beekta. Odoo har'a furmaateen si qabuu baatte. Amma kana. Adinaan yoo rabbitti amante yoo ilmoo islaamaa taate yoo eegal dhufte jijjiiramte malee. Quraana rabbi kanani kakadha. Amma isiin adina na ite quraana kanaan nan kakachiisin haqa. Siin kakachiisa. Hamartiin tun akka tasii taate himiyaa. Nama akka inni teeti yaani isiin fuulaa'uu dhoofattee agarsiisuu itti fuulaa'uu. Amma tun tasii ta'e achiisi kan. Yaani nama akka namarraa hin fuudheen garuu. Namaatu siffiti. Aywa namni isiin akkasitti sikkanti kanneen garuu. Isiin akkasiitiin natti hin kanneen. Namaan naffideen. Dubatti kan godhatee kana kaayitee deemtaa. Namaan naffidee yaani namaan naffidee numaan kaayyadde. Akka ilmaan fuutu. Akka gartee namni simmiine jechuuf sikkan namoo waan kana. Nama geessiisiin jedhan. Maaliif dabaafatta saba jaalaa? Ilmaan irra shartii walii seenan. Ilmaan kun hamartiin tun ta'e ilmaan kee baaftu. Lakkiisan jettee natti hin kanneen. Nama geessitee nakkan deesin. Eenyu nukkan nuu dhufte. Eenyu geessin jette dubadina. Hoggusi dawwaltee sitti hin tamma amma akka nama tokkotti keessa dawwalteetti sinatti wal quba qabda. Nutti himimma. Wal quba qaban dhibbarraa dhibbee wal quba qabanii siin nyaata hojjaa jira. Wal quba qabdanii hin. Wallaahi furmaateen asirraa dhorku jira duuba. Michoo miskiina san gartee maqaa michoo saniitiin hangana haus bira taa'u jirti. Ani obboleessa maardii teechuutu mana kana kunis waan takkan hin gootu. Quraana rabbi harkaa qabu. Do'aan sirrii tasaaniitis akka waan takkan hin goone laata. Quraana babbaniin quraana sirrii qabadhu. Akkam eenyu geessi jedhesi kanna. Nan ajjeesinaadha isiniitiin himaayyee. Suutuma jaakaa nan ajjeesinaadha. Sin ajjeesu yaan odoo si jemne fagoo sirraa mure. Garuu isiin waada nan eeyitee jirti kam. Awwaada si tibi. Maalirra waada sineeti maarra waada sinee maarra mee obsi furmaata teenya asirratti waadda baafachuun bareedaadha. Maarratti waada sineeti mee maal sin jette. Akkam ta'e sin jette. Tokkottiin dubbatte. Takka laal quraana rabbi harkaa qabdaan kijibin. Kijiba quraanaan harkaa qabaa miti. Sirraa baaftee jirti waan silaa sitti erganillee. Waan hin kijibuu sin qabu. Yaani nam tokkotti isin mini nam tokkoon isin akkannee isin jiini yaani nama san hin dhaamte malee beekadhu natti hin dhaamne maal isin waliin agarre naafi isin walumaa hin agarre nama si fideessan tokko kana isin jedhe furmaatee dhaggeessi isin haa kaayattu isii fi caalaan haa waliin maraatanii naan jette nama sanitti himte akkas jettee nama santu dhufee isin jee waan tana sikkan akkas naan jee malee yaani naafi isin waliin agarre duubaate ammoo obboleettiiteetiif yaaddemoo lubbuutee tanaaf yaaddemoo furmaateef yaaddemoo caalaaf yaaddemoo ijoollee saniif yaaddemoo eenyuuf yaadde bikka tana waan kana seenuun kee yoon obboleettuma xiyya san harkadde jeeti kaniin kana obboleettiiteef ifa kana baasuutan jedhee haa dalagu. Wanni si dalagu jirus obboleettuma baasuu fi jawaadee baasuudhaaf himi lubbuuta nyee baasuudhaaf amartiin tun tafurmaateef qophooti daawwattoota fi hordoftoota keenya akkuma isin agartan laaltanii hamartii furmaateef caalaaf geessaa furmaatiin hogguu kaayyette booda akka gartee maraattee akka amma duraa saniif fiitu akka taatuu fi naafi caalaan hadiyyaa tana nu ergite kamiyaa kuno anilleen akkuma isin gartee siirii isii dalagattee deemtutti anilleen hayaata rabbiitii fi waan siirii namarraa ittisu furadhee waan hin deemuuf rabbiin namni ni isaa jiraatu namni nageesse goradhee waan hin deemuuf waan takka kuno na godhatu hin jirtu inshaallah irratti ficcaanneeti irratti najisnee hammaamatti darbuuf hamartiin isin nutti ergite hamartiin qarshii biyya teenyaati ni agartan kunoo qarshii biyya teenyaati garsiisi ijee isin gabu kunola qarshii biyya teenyaati waan kana nutti ergiteefis hin beeyne mee namicha kanatti obboleettii yaa biyyaa tajaa obboleettiin fuudhaa obboleettii yaan baasaa namni obboleettiif jecha waa hundaa'uu ni dalaga waan hin dalagnes hin qabu waan huma jira yoo isin numa dalagi obboleettii isaatu maaliin qabamte akkamiin qabamte maaliin qabamte maalitti goote akkam namaaftee taa'u jirtu ni sababaa keeti kaakatti qabamte sababaa keeti sababaa kiyya haa ta'u sin kaanne ansanii deebitee mataa qatiifisti dabalamuu deemtaatinaan
Itti haa dabalamu. Taana kan nutti argamu. Ittiin dabalamu. Namni itti raamatan qabne akka isaan isiin isaan Walin agarreen siin jee namaan na fideen jee baranii. namni si fidee humna isiin irraa si fidee boo. Waanuma rabbi cabsee. Rabbi sin cabsine akkam ta'uu deemta eessa seenuu deemta goda kam ta'uu deemta akkamiin namaatu jiraachuu deemta. Amma ayyee akkas hin jenne itti deebina tasaniitiin numaan ficcaanaa ture takka ulaa irraa bana. Eessa ficcaanta? Gadiin baa. Haasaa ajaa'ibaa kaannan liyyootiin si fide asuma udaa. Amma ijoollee sayyoo harka fuudhee geessaa fi mee gaafadhu. Mee ijoollee mataa sana garsiisi. Garsiisi mee caalaa fide. Hin garsiisu wallaahi. Hin beeku bar ijoollee takka harka hin beeku. Ijoollee isin agarree ani caalaa isin agarree barfee. Ijoollee haala kana yoo taphachi jiraattee itti dhufu hin beeku yoo hin garsiise mana namni kanaa kun gawwaadha. Fuudhee totti Hin geessi. garsiisu ijoollee. Adinaa? Yoo amma ijoolleen si Ayee moonni tu sirraa baate mee kama kam jirta himu hawaan akkaataa ati kannanii akkaataa ati dura ooguu jirtu hafii. amma taakeetiin si yaadu jira bargisee na bilbiltee na Barnoota kabajamaa ardiiti meeriisi obboleeyyi muma garaa tokko hojii keessaa bahanii jechuuti. Miti yoo santu ilmoo namaati nama waa yaadu maal jetteen ni beekaa obboleettii maarti furmaata keessee. Silaa arra amma abdi taate amma maamma si tuquun deemuun. Hin baarakin sintu itu furmaata nama takeetiiti nama gartee. Odoo maamma taate amma ammatitti harkan laadhu. Odoo maamma dhiisa. Sanoo dhamaan ka 550 na fitta shanii na kiishaa fudhatan jiru. Isaan nyaata haa. 550 na kiishaa fudhatanii na fatta shanii. 550 maali inni nama 550 kiisha isaa keessa seenanii fakkaata. Hin fakkaatu. Ammas maal jee nama dila kanaan qabanii arbaa harkaan baasa malee na cafaqanii jee qabanii. Ni sodaate faradaan fiidiyoo bagarra barnuuti wanni hiccitii namaa baasaa fi yaanuuf tanalaa fiidiyoo maraa fi nama agarsiisaa siis amma Maal jettee ni beektaa? ni beektaa. Viidiyoon hin jirtu kijiban akka kijibdee beekadhu jettee viidiyoo isaanii takka laalee. Fiidiyoo kan ammas wanni sirraa marreef booda gisee obboleettiin tee baate. Na miidhanii Bara kana na godhanii na qalanii ablee na fudhatanii na diddiranii kas na godhan jettee odoo deemtu. Feetus fiigtus. obboleettiin isaa nama waa yaadu takkana waan jetteen ni beektaa adinaan jetteen. Ogguu isaan itti bilbilan halgaddamu maal viidiyoo takka gadhiisanii turan. Itti bilbilteeti abdiin gartee itti kannaa jennii isi kannanii dhaamii fi akka dafee atattamaan waan nuti jennu furmaatee faggeessee akka dafee raawwatu dhaamii fi maawwartiidhaan jennu. Haa fitaaniin jaan jettee irraa futee mishiyyoon shaatirummaa see adinaan aan fedhu haa afin lubbuun narraa baatu waan isaan siin jaan kana takka yoo goote obboleessa kiyyaa miti jetteen. Obboleettiin teetuuf kas siin jettee har'a amartii tana fuudhattee furmaatee geessii siin jaani naaf iddeen dhuftee galatoomne. Yaani wayin si quba qabaaree. Eenyu quba barbaadaa jechuudha. Bishaan keessaniin qabu Lakki amma keessan kaa'in kaa bishaanii dhiisira. Keessan kaa'ini. Bira dhaquu beektaa? Laa nin deebisaa fire. Amma mana kana dhufuun beektaa olii lamatti deemteen. Akkaataa itti dhufu meeni Hin beeku maalitti hin beekaan. Bakka kanaa dhufeetuu nagarree takkaan ijaanuun nagarree. Laal kun magaalaa keessa isaan bakki jiran baadiyyaa san keessa mi? Baadiyyaa san keessa jiran. Yaani bakka jiran maalitti hin beekaree ani bakka biraatii ijaan nagarree. Mana sin garsiisini malee ganda ni beektaa taa'e. Waluma biraa dhuftanii. Yaani ganda dhagee malee hin beeku. Ganda kam jiran ganda kam dhageessu. Ganda maalitti hin beeku. Bakki san gaara keessa jiran. Ganda dhagee maalitti hin beekaa. Baadiyyaa keessa jechuu malee moggaadhaa ganda irraa. Duuba akkamii obboleettii ta'e barbaada deemta dinaa. Sanuu kopaasaa. Gaafadhaa jeetiin nama Ni namaa iyyaafadha. deemu jira. Nuti nama 13 bara odoo iyyaafannuuti isaan dhabne. Torbaan tokko guutuu qilleensa irratti ol hin bahin halkanii guyyaa har'aatiin deemu jira. Inni tokko nagarree bara. Ati akkamii beeytee dhufte? Akkamii beeytee bakka isaan jiran ganda isaan jiran sana ammaa huniin beekaa jechuun jirta. Gurbaan kun shanshala taane dhabee. Hin jenne akkas Shanshatiin jira gadi hin dhiifamu. furmaata akkasii miti lakki. Hin dhiifamu. Arraa fi baruuf iftaan qorameeti waan tanatti finnee sheekatti finnee baafna malee. Taaliila finnee. Ati immoo obboleettiin ta'e akkana gahee ta'atu feetamu. Atis mataa keetiin itti dalabalamtee isaanii wajjin isiisanii wajjin rakkoo keessa seenuu Akka dhabeeta. isin nagee taatuun fadharee. Maaltu si kaayachiisere? Maaltu si Maaltu kaayyee? kaayyee? Maa shakkuu dhabde. Namaan naffite. Bee furmaate waa gaafadhu. Intaltii tun maawwardiin akka siiriidhaan qabamte hin beeytu. Kun yaani akka isin Koi gaawanii na sigaa fedhe naa deemsi. si garsiisaa Amma normaalii jirta. Bakka isaan si garsiiftii. Ona nu garsiisa. Jawaadee fi rifeensa jawaadeetii fi maawwardii waan isiin qabdeen hin beeku qabanii akka siiriidhaan akkasitti taphachuu jiran garte moo garee dinaan dhugaa sin dubbanna gaa'e. Qilleensa irratti harke haa harke. Akkasii miree akkamitti amantee waan isiin sitti ergite haayyatte atuu mataa keeti. Hin dhugoomsine hin dhugoomsine. Akkamitti Waan dhugoomsine? isin jedhe. Obboleettii ta'e hogguu manuma hojii mana Obboleettiin ta'e amantiitiin ete siin dhaabne Isin natti himtere dhugaan seene jechuun waan hin fedhe haa ta'uu si jecha jeetiin itti feela ba'a. Anaa akkam way gurbaa way sadaffaan hundoo hundee maa bara itti dabalame Yaa caalaa. sanuu Caalaa soddaa maal si godhe? Fakkaraa kun soddaa maal si ta'u?
Soddaan anjaa barqalee anumaan hin dhiibne gaanumaan godhaati gubii gati. Jeetiin isaan mari'achu jira. Soddaan wayisi wal mari'achu jirtan jawaadi achuma dhiifteeti ati furmaatee hidha darbite jaarsa obboleettii ta'e baasuu deemta. Sii mitiiti kimiyaanuu garte naaf jawaadi addaan numuruu hin dandeenye obboleessa. Takkaa fuula kiyya duroo kimiyaanuu dhaabbattee hin beektu. Dodoro gisee dhaabbattee. Kimiyaan silaa dirree na baatee akka inni namaatti akka gaaddidduutti moggaatee muummi sheexaana taateeti fuuldura si dhaabbattee takka akkuma nuti dhiisii atuus hin mul'atte. Natti mul'anne re'aan quban qabu namaan natti himee hin jiru. Bifa sii beekuu hin dandeessu sheexaana wajjin deemti isiin amma namticha si fidee sanuu ni beektaa namicha waan tana si fide. Hin beeku nagarree yaani. Sa'a meeqara baallama qabdan isiidhaa wajjin qunnamuu foo baallama qaban isii wajjin wal qunnamuu taane amma mee dura laali isaa shakkiteeti. Tanaan laali. Maatiin baan duuba jiraachuu dhiiroo isaanii hojii wal quba qabaayii shakkii waan qabduufi namatti ergitee dura waan siisaniin tuuta isa. Amma gana isa qunnamuu ta'e silaa isin. Gara qunnamuu. Baallama sa'a lamarra qaban. Kannanii mi? Sa'a lamarra baallama qaban. Ayyee sa'a lameen ta'e san akkattiin fashalee garte. Sa'a lamaan ta'e san silaa geesse har'a waan si mudatu beekta. Odoo har'a furmaatee si qabuu baatte. Sa'a lamaan sana oguu geesse waan si mudachuu ta'uu beektaa dura. Janaa barniin beeka. Kanumaan dullattii kan. Janaa ajaa'iba ittiin beeka. Dullatti. Akkanan see. Shabaaba fakkaatu. Oguu isin dullatti siin jettu dhuga seete. Dullatti san oguu isin jettu dhuga seete dullatti seete furmaate. Dullatti mala. Dullatti qoraffaa san qoraffee jiinjanii jaarsa jallee naarrasiifti qoraffetti jiinjanii. Dhiisa haa isarra laalin inni akka namaa hin jiru barammaan tana. Isarra laal taasatti. Wayi jaalatee jechi jira. Wayi daawwatootaa fi hordoftoota kiyya. Alhamdulillah rabbil alamin kasiirii fides kunoo bakka harkatee jira. Meegaa akkaan godhu akkaan mucaa kana godhu. Waa manee na hojii deemee gama kiyyatee akka kiyyatee harka kiyyatee hojii deemnee daleennee uummata kana gama tokkoon baasu.